Tole akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kun qophii addaa keenyarraati. Qophii addaa keenyarraatiin gara ogbarruu imalla. Keessummaa tokkoon qabaa. Keessummaan koo Anesoo Mohaammed jedhama. Barreessaadha. Akkasumallee injiinera nama gara Oromiyaa bahaatti dhalatee guddate. Anesoon egaa ogummaawwan adda addaa kan baratee fi kanneen birootiin ummata isaa tajaajiluutti jira. Dhiyeenya kanammoo kitaaba seenaa Abubakar Usmaan Odaa yookaan Sheek Bakirii Sapaloo barreessuun eebbisiisee dubbistoota biraan ga'ee jira. Dhimma ogbarruu isaa kanarratti turtii gabaabaa isa waliin taasifna. Anesoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan eedan. Ayyee mee daawwattoota keenyaaf Anesoon eenyu eessatti dhalatee ka jedhuu fi haala barnoota kee gabaabsiiti itti nuuf himi. Tole, egaa Anesoon jalqaba irratti maqaan kiyya Anesoo Muhammad Abdallaa naan jedhani. Kan inni dhaladhee guddadhees baha Oromiyaa Harargee bahaa aanaa Goorogutuu magaalaa Kaarramilleetti jechuudha. Kutaa takka hanga 12tti achumatti hin baradhee. Ergas immoo barnoota olaanoo Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti gosa barnootaa Ji'oomaatiksii Injiinaringii jedhamuun bara 2011tti xumuree digirii jalqabaatiin amma ogummaa kiyya kan biraatiinis hojjechaa hin jira. Achuma magaalaa Kaarramilleetti jiraachaa jira jechuudha. Ayyee galatoomii Anesoo. Mee jalqaba gara ogummaa yookaan ogbarruu keessattuu kitaaba seenaa dhiyoo barreessite kan Abubakar Usmaan Odaa yookaan Sheek Bakirii Sapaloo kana barreessuutti akkamitti akka dhuftee fi haala kitaaba sanaarraati gabaabinaan daawwattoota keenyaaf ibsi. Tole, egaa jalqaba irratti gara kitaaba kana barreessuutti ce'uu koo dura wanti kan kitaaba kana barreessu na kakaase jalqaba irratti ukkaanfamuu fi dagatamuu seenaa kanaati jechuudha. Sheek Bakirii Sapaloo akkuma beekamu hayyuu guddaadha, aalima guddaadha, falaasaa guddaadha. Ukkaanfamuu fi dagatamuun seenaa hayyicha kanaa akkaan kitaaba kana barreessuuf na kakaase jechuudha. Ayyee tole, egaa kitaabni kun kitaaba seenaati. Kitaaba seenaa keessaa immoo kitaaba seenaa Abubakar Usmaan Odaa nama dhuunfaa ta'ullee nama Oromiyaati, nama addunyaati, nama uummataati. Kitaabni seenaa immoo akka kitaabilee asoosamaa fi walaloowwanii kalaqa dhuunfaa keetiitiin kan barreessitu miti. Seenaa dhugaa irratti hundaa'eeti kan barreeffamu. Yeroo seenaa isaa barreessitu kanatti tarii kitaabota wabeeffattes haa ta'u namoota odeeffannoo irraa guurratte mee waan sanarraa naaf kaasi daawwattoota keenyas hubachiisi. Akkamittiin yookaan seenaa isaa kan akkaataatti waraabbatte? Egaa dhugaadhaa kitaaba seenaa barreessuun akka kitaaba asoosamaa barreessuun ta'u ragaalee adda addaa fayyadameetiin jira kitaaba kana barreessuudhaaf. Keessattuu ragaa ilma Sheek Bakirii Sheek Mansuur jedhanii aanaa keenya as Bobbaasaa iddoo jedhamtu jiraata. Namni tokko kan inni sirriitti irraa barreesse tokko ilma isaati jechuudha. Sheek Mansuur Sheek Bakirii Sapaloo jedhama. Kan biraa immoo barattoota isaa fi darasoota isaati jechuudha. Sheek Umar Waayyuu jedhanii innis barataa isaa jabaadha. Qubee Sheek Bakirii kana sirriitti barreessanii sirriitti dubbisanii anillee isaanumarraa hin baradhee jechuudha. Qubee kana barreessuu fi dubbisuus kana ilma isaatii fi isarraa hin baradhee. Barattoota isaa baay'eetu jiru. Sapaloo iddoo inni itti dhalate Sheek Nuuraddiin Ahmad jedhanii, Sheek Yusuf Abdullee Raadoo jedhamanii, kan biraa Sheek Qaadii Abdii jedhamanii jiru. Baay'een isaanii Sapaloo iddoo inni itti dhalate deemee achi barattoota isaa fi darasoota isaa warra Sheek Bakirii irratti qaamaan barate
isaanirraa dokumantiilee adda addaa fayyadamee egaa dokumentii isaan bira jiru kan isaan biratti hafee kana barruulee shaaldaan barreeffaman barruulee qubee ajamiin barreeffaman kitaaba tokkotu jira amma Irsaal As-Sawaarik ilaa Samaa'i Taarik jedhaniini Sheek Umar Waayyuu barataa Sheek Bakrii isaan bira jira jechuudha amma kitaaba kanarra illee sirriitti fayyadamee seenaa isaa kana sirriitti achirra taa'ee jira waan ta'eef achirraa fayyadamee illee waan barreesse baay'een qaba jechuudha kitaaba kana. Galatoomi mee Abubakar Usmaan Odaa yookaan Sheek Bakrii Sapaloo warra Oromoo keessatti nama hangafummaadhaan yaadatamaniin keessattuu seenaan isaanii bal'aadha. Ati immoo seenaa isaanii kana kan barreessitee hiriyoota isaa, barsiisota isaa fi ilma isaa irraallee akka odeeffatte nuuf kaastee jirta. Tariitii seenaa keessatti akkaataan itti kanaan dura inni ka'aa ture fi akkaataa itti amma hiriyoota isaa fi yookaan barattoota isaa fi ilma isaa irraa odeeffatte garaagarummaa seenaa argite yookaan wanti argite jira yeroo sakattaa taariftu kanatti. Jira jalqaba ani gaafaan seenaa isaa dhagahuu otoon seenaa kana qoradhee barreessuutti hin ce'in dura gaafaan dhagahu seenaa isaa kanatti xiqqeessanii ilaaluutu jira. Qubee inni Oromoodhaaf boce kana immoo akka qubeen kun dubbachiiftuu hin qabne akka qubeen kun akkanumaan taa'ee hirina baay'ee qabutti hubachuuf yeroo waan tokko dhagahu dubbisaas turu. Qubeen isaa dubbachiiftuu hin qabdu fa'aa jechaa turanii garuu ergaan waan kana qoradhee kitaaba kanatti gara kitaaba kana barreessutti ce'ee wanti nan arge wanti nan dhagee argee illee barreesse waan adda addaati jechuudha waan garaagaraati. Qubeeleen sanillee dubbachiiftuu akka qaban argeera seenaa hojiin hojjete hojii baay'eedha gama siyaasaan gama diinagdeen gama hawaasummaan hojii baay'ee gara ogbarruutiin gumaacha isaan godhan laayyoo miti jechuu kan akkasitti bira taramuu miti laayyootti. Kanan sii kaasee fi namoonni dhimma ayyuu kanarratti yookaan Sheek Bakrii Sapaloo irratti gara fuulduraatti illee hojjetan ragaawwan seenaa ammaan dura jiranii fi kanneen qabatamaan barattoota isaa fi maatii isaa dabalatee hiriyoota isaa dabalatee irraa ati odeeffattee yookaan sakattaatee barreessite kana akka wabeeffataniif yookaan immoo akka fayyadamanii wal bira qabanii ilaalaniif ni gargaara jedhee waan yaadee fi Sheek Bakrii Sapaloo egaa nama waan guddaa hojjetan keessattuu kitaabota hedduu gara afaan Oromootti hiikuutiin kitaabota saayinsii fi kitaabota biroo kana keessatti seenaa bal'aa qabu. Mee kitaaba kee kana eebbisiistee jirta? Yoom eebbisiistee haala rabsaa salaalee yookaan haala eebba salaalee wantoota gaggabaaboo nuuf kaasi. Tole kitaabni kiyya kun dhiyeenyatti Finfinnee handhuura Oromiyaa Finfinnee hoteela Internaashinaal Iliilliitti bakka keessummoonni garaagaraa artistoonni ogeeyyiin ogbarruu namoonni beekamoon argamanitti eebbisiiseen jira. Haala bareedaan eebbitti gaggeeffame amma immoo eeba lammadaa iddoo dhaloota Sheek Bakrii Sapaloo aanaa Gooroo Guutuutti guyyaa dilbata guddaa as deemu alada as deemu kana gaggeessuuf jechuu anillee idduma Sheek Bakriin dhalataniittiin dhaladhe waan ta'eef achumatti iddoo dhaloota isaatti amma eebba lammataa godhuu fi amma alada as deemu kana inshaallah bifa bareedaadhaan gaggeessina jedhee yaada eebba lammataa. Hayyee armaan dura yookaan kanaan dura Finfinneetti eebbisiistee yookaan uummataan geessee jirta. Lammaffaa immoo egaa seenaa yookaan kitaabni seenaa kun yaadannoo guddaa bakka dhaloota isaaf keessattuu
yaadannoo fi seenaa guddaadhaa achitti illee eebbisiisuuf akka jirtu kaastee jirta. Asumaan daawwattoonni keenya sagantaa kanarraa akka qooda fudhatan dhaamsa qabnu dabarsina. Gara biraatiin Anasoon ati barataa yookaan nama barnoota injiineringii baratee xumuredha. Gara waa barreessuu kanatti barreessuu qofa osoo hin ta'in waan tokko qindeessitee barreessuudhaaf iyyuu tarii dandeettiin yookaan kennaan uumamaa jiraachuu danda'a yookaan immoo barnoota saayinsiitiin gabbifachuu danda'a. Barnoonni ati barattee fi waan barreessuu kun garaagara. Wanneen kana akkamitti gabbifatte yookaan immoo akkamittiin sadarkaa kitaaba seenaa barreessuu kanarratti geessifatte bilcheeffatte? Jalqabumaa waan gaafaan mana barnoota sadarkaa gadii baradhu fedhii waa barreessuu kana nan qaba. Kitaaba maxxansine malee kana dura kitaaba maxxansine malee baruulee adda addaa miidiyaa hawaasaa irrattis nan barreesseetis akka miimooriittis bilbila koo keessaas faayilis godhee waraqaadhaan nan barreessaa. Waa barreessuu kana duriirraa hin qaba. Garuu gaaf tokko akkaan gara barreeffamaa kanatti dhufu gara waa barreessuu kanatti kan dhufu keessi kiyya beeka ture. Waa barreessuu kana ganamumaan hin qaba. Seenaa barreessuudhaaf namni tokko fakkeenyaaf kitaaba seenaa barreessuudhaaf hayyuu seenaa ta'uu hin qabu. Ragaan sibira jiraannaan ragaalee jiru qindeessitee ragaalee amansiisaa ta'anirraa waan tokko barreessuu dandeenyaan waan san barreessitee dhalootaaf gumaachuun dirqama Oromummaati jedhee waan yaaduuf anillee sanumarraa ka'uun wanti nan baradhe illee naachuraal saayinsii takkamoo injiinaringii illee ta'uu garuu immoo waa barreessuu kana keessa kiyya ture ganamumarraa nan barreessa waan ta'eef seenaan kun akkanumatti ukkaamamee dagatamee akkanatti hafuurra manguddoonni barattoonni Sheek Bakrii hiriyyoonni isaa ilmaan isaa iddumaan ani itti dhaladhee jiru aanuma kiyya jiraatanii seenaa isaa ijoollummaarraa hin dhagahaa guddadhe. Kanaafuu waan kana yoo otoo manguddoonni kun lubbuun jiranii irraa barreessee seenaa kana akkasitti dhalootaaf kaa'ee waan gaariidha jedhee waan hin yaadeef anilleen sanumarraa ka'uudhaan gara barreeffamaa kanatti seene jecha. Galatoomii garbiraan immoo gama barnoota kee amma ittiin xumurtee jirtu wal qabatee yeroo ammaa saamunaa ofii keetiin oomishtee akka raabsaa jirtu quba qaba. Mee gara sanatti akkamitti seente tarii barnoota kee wajjin kun hariiroo sirrii waliin qabaa kan jedhuu fi akkamitti gara kanatti akka seente mee nutti himi kanas. Dhugaadha. Ani ogummaa garaagaraan qaba. Saamunaa dhangala'aa maqaan isaa Gadaa jedhamus oomishee iddumaan jiraadhu kanatti keemikaalota qulqullina olaanoo qabanii fi wantoota naannoo keenyarraa argaman fayyadamee saamunaa dhangala'aa qulqulleessituu kalaquudhaan asumatti magaalamaan jiraadhu kanatti oomishee uummata kiyyaaf raabsaan jira. Raabsaatiin argama. Egaa wanti kun ogummaan ani ittiin eebbifame wajjin kallattiidhaan hariiroo hin qabu garuu ani gaafaan yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti baradhu kilabii adda addaatu ture. Kilabii saayinsii ture, kilabii teekinooloojii ture, kilabii adda addaa ture yuunivarsiitii keessa. Ani kilabii saayinsii san keessaan ture jechuudha. Hiriyoota kiyyaatu jira warra keemikaal injiinaringii baratanii. Isaanii waliin ta'uudhaan kilabii saayinsii kana yeroo baay'ee deemeen waan isaan hojjetan achitti saamunaa haa ta'u shaamboos koondishinarii waan adda addaa hojjetu. Ani waa baruu kana nan jaalladha waan ta'eef jalqabumarraa isaanii hojii deemeetiin agartee achitti ogummaa kana isaanirraa achittiin baradhee jechuudha. Kilabii saayinsii yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa jiru keessattiin baradhee ergaan achi eebbifames wanni kiyya fiildii kiyya dipaartimentii kiyya kan achi eebbifame hin hojjenne hanga ammaatti ogummaa saamunaa kanaan yeroo takka Haramaa yuunivarsiitii bara 2021 natti fakkaata. Haramaa yuunivarsiitii business idea competition wanni jedhu competitionii wayii ba'ee ture. Achi competitionii sanarratti illee deemee dorgomee
warra maasters fi PhD qabantu dorgome. Kalaqa kiyya kana dhiyeeffadhee bizinas pilaanii fi piroopoozaalii dhiyeessee tokkoffaa boodaan birrii 50,000 fi waraqaa ragaallee argadheen jiru jechuudha Haramaa Yuunivarsiitii irraa ogummaa saamunaa kanaan. Ogummaa waa barreessuutiis waa kalaquutiis gartee kan biraatillee ani ogummaa hedduu waan haaraa baruun jaalladha. Akkasittiin ogummaa fi kan biraati jechuudha saamunaa hojjechuullee akkasii wabii. Amma hojiin kee idilee yookaan ogummaa nati ittiin hojjettee ittiin jiraachaa jirtu saamunaa kana oomishuudhaan jechuudha miti? Eeyyee. Mee saamunaa kee kana oomishtee erga uummata biraan geessee agam geesseetta yoomirraa kaastee oomishuu jalqabdee uummata biratti fudhatamummaa yookaan jaallatamummaa akkamii siif argatee kan jedhuu fi haala rabsaasaa bal'inaan uummata bira geessisuu irratti maal fakkaata ka jedhu walumatti nu kaase. Tole ergaan oomishuu eegalee waggaa 3 ta'eera. Gaafaan oomishuu eegaluu jalqaba koodda uummata xiqqoon eegalee birrii 10,000 eegalee gaafaan eegalu birrii 10,000 maatii koorraa fudhadheen eegalee amma wantichi sadarkaan isaa guddatee guyyatti liitirii 1,500 hanga 2,000tti oomishna jechuun maashinii qabna. Uummanni illee baay'ee jaallatee jira saamunaa bareedaadha furdaadha baay'ee urgaan isaatis fooliin isaatis bareedaadha baay'ee qulqulleessaas uummanni jaallatanii jiru baay'ee jaallatanii jiranii nuti illee dhiyeessii keenya daballee guyyatti liitirii 500 hanga 2,000tti dhiyeessuu dandeenya jechuudha akkasii dhiyeessaa jirra. Miidiyaaleen adda addaa dhufanii dookumantarii adda addaa hojjechaa turan hojii keenya kana carraa hojiitillee nama baay'ee uumee jira. Dhufanii dookumantarii adda addaa hojjechaa turan yeroo adda addaatti miidiyaan wanni kun waan fakkeenyummaa gaarii qabu jechuudhaan jechuudha. Mee asumaan carraa hojii namoota hagam ta'aniif uumtee jirta? Ammatti hanga nama 12-14 kanaaf carraan hojii uumamee jira. Sapilaayiin keenya dhiyeessiin keenya guddataa deemuun nuti gara warshaatti guddisuudha waan ta'eef warshaa saamunaa gadaa jedhamu dhaabuudha waan ta'eef kaayyoon keenya akkasumas guddisaa deemee jechuudha. Deeggarsa argatee taanaan wanni kun immoo asirraan carraa kanaan abbootiin qabeenyaatiis mootummaanis haa ta'u qaamni dhimmi ilaalu deeggarsa nu godhee nu wajjin hojjete taanaan gara faabrikaatti illee guddisuu dandeenya jechuudha. Saamunaa qofa osoo hin ta'in shaamboo hojjechuu dandeenya, koondishinarii hojjechuu dandeenya, ajaksii hojjechuu dandeenya. Waa hedduu ogummaa qabna garuu immoo gargaarsaa fi wanni tokko argannaan gara faabrikaatti guddachuun isaa hin oolu inshaallah. Egaa gaaf tokko milkooftanii gara faabrikaatti yookaan industirii dibataawwan fi saamunaawwan garaagaraa oomishuutti guddistanii akka argitu abdii qabna. Garbiraa rabsaa isaarratti naannoowwan yookaan iddoota saamunaan kee itti argamuu danda'u kanaaf namoota rabsuu barbaadan illee yoo jiraataniif waan jettu jiraata. Keenyaatti asuma godina Harargee Bahaa keessa aanaalee tokko raabsaa jirra. Garuu immoo humni nuuf gahee humni keenya akkasiin nuuf gahee iddoo hunda waliin gahuu hin dandeenye fuuldura immoo karoora qabna jecha waliin gahuudhaa fi ammatti immoo naannuma godinuma keenya keessa aanaalee tokko aanaa Meexxaa, aanaa Qarsaa, kana fa'aa geenye jirra. Oomishni keenya iddoo san gahee jira. Naannuma keenya raabsu jirra. Gaafa humna horanne immoo waliin gahiinsa iddoo adda addaatti kan raabsinu ta'a jechuudha. Galatoomii Aneesoo gaaffii koo gara xumuraatti fidaa jira. Gara dhumaarratti tokkoffaa dhimma kitaaba keetiin wal qabsiisee yookaan eebbisaa fuuldura kana iddoo dhaloota Sheek Bakrii Sapalootti taasifamuuf akka jiru kaastee jirta. Haala rabsaa isaatiin wal qabate yookaan kitaaba kana eessaa argachuu danda'a uummanni kan jedhu wal qabate dhaamsa waliigalaa qabdu yoo jiraate dubbistoota biratti yookaan haalli miirri dubbistootaa maal fakkaata kan jedhullee kaastee yoo dabarfatte dhumarratti natti tola.
Tole egaa eebbisaa jalqaba akkuma isin jedhee gaggeessinee jirra. Eebbisaa lammataa gaafa wanni as deemu kana adda takka immoo sanbata guddaa as deemu kana gaggeessina. Maxxansallee baay'ee maxxansinee jirra. Asumaanuu kitaaba kana akka maxxansinuuf takka immoo ispoonsara ta'ee deeggarsa ta'ee kan nuuf kan naa maxxansee na cinaa dhaabbatee Piroofeesar Mahammad Hassan hayyuu seenaa Oromoo Piroofeesar Mahammad Hassan isaatu ispoonsara naa tahee waan kana naa maxxansiisee baay'ee maxxansinee wal gahaa. Asumaanuu Piroofeesar Mahammad Hassan galateeffachuun barbaada. Baay'ee maxxansinee kan wal gahu ta'a jechuudha. Amma eebbisaa lammadaa iddoo dhaloota ishee Bakrii Sabalootti erga goonee booda eebbisaan sadaffaas afuraffaas kan itti fufuu ta'a jechuudha. Iddoo adda addaatti wal gahaa jechuudha. Kitaabni kun kitaaba baay'eetu maxxanfame waan ta'eef nama iyyuu harka ga'ee namni akka dubbisuun barbaada waan ta'eef anis waliin gahiinsa irratti hojjannaa iddoo hundatti iddoo hunda eessa argachuu akka danda'an fuuldura beeksisaa deemne jechuudha. Haa ta'u egaa daawwattoonni keenyaa fi dubbistoonni ogbarruu Oromoo asumaan si hordofanii akka isaan kitaaba kana bakka argachuu danda'an akka isaan baruu danda'an abdii kooti. Dhumarratti waan hin kaasiin yoo qabaatte yookaan immoo kana hin kaafne kan jettu dhaamsa dhumaa waan dhaammattu nu dhaamiti sagantaa keenya sumarratti goolabuuf deemna. Egaa ani hanga ammaatti hojiin guddaan hojjedhe jedhu keessaa hojii kitaaba kana gartee waggaa baay'een itti dadhabaa ture. Kitaabni kun akkanatti xumuramee maxxanfamee eebbaaf akkanatti gahuun hedduu waan na gammachiisu. Wanni kun immoo laayyootti dhufne ifaajii guddaan dhufe. Ifaajii guddaa kana immoo kophaa qabnee namootaan galatoonfachuu barbaadutu jira. Jalqaba irratti rabbii kiyya tokkichaa galatoonfachuun barbaada. Itti aansee haadhaa fi abbaa koo galatoonfachuun barbaada. Akkasuma haadha manaa kiyyaa Sariyaa Mahammad akkasuma obboleeyyan kiyyaa fi hiriyoota koo warra kitaaba kana akka milkaa'uuf gartee kallattiinis ta'ee alkallattiidhaan deeggarsa naa godhaa ture hunda galatoonfachuun barbaada. Immoo ani waa'ee ishee Bakrii interviyuu tokkoon fixuu hin danda'u. Waa'een isaa bal'aadha. Yeroo biraa bal'inaan deebinee kitaaba riiviyuu godhaa toopikii adda addaa kaasaa irratti haasa'uu dandeenya yoo deebisanii na affeertan natti tola. Maaliif waa'ee ishee Bakrii har'a baay'ee naasofne yeroo biraa deebinee bal'inaan haasa'uu dandeenya. Immoo yeroon keenyas amma waan nuuf hin geenyeef amma wanni jechuun barbaada. Kanuma Wabii. Hayyee galatoomaa waan baay'ee kaastee taasumaan daawwattoonni keenyaaf jaallattoonni ogbarruu Oromoo kitaaba kana hordofanii akka argatan nullee dhaamsa qabnu dabarsina. Gara biraa immoo kitaabni ati barreessite kun seenaan Abubakar Usmaan Odaa kun akka uummata biraan ga'een yookaan uummata dubbistoota bira ga'een keessa deebinee waan jiru ilaalla. Egaa gaaffiin qabu xumureetan jiranii kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin injiineraaf barreessaa Anasoo Mahammed waliin taasifne kana fakkaata. Qophiin har'aaf qabannee kanuma turtiin wajjin turtaniif hedduu galatoomaa. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan itti fufu.